Akkam jirtu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Kun Dr. Masfin Ittaanaa Abdiisaati. Argama keessa kan dhufeef waa'ee ijoollee ilaalchisee COVID-19 ilaalchisee rakkina nu mudachuu malu waan tokko gorsan qabu kennuufan dhufa. Asirratti garuu kana godhaa kanan godhinaa kan jedhu ani gochuudhaaf miti garuu waanuma beeku isinii wajjin haasa'uudhaaf. Akkuma beektanii COVID-19 biyya lafaa kan amma babal'atee iddoo hundumaa jira. Haa ta'u immoo amma tokko immoo gab kan jedhe fakkaata immoo fakkeenyaaf naannoo jiraannu kana Minisootaa keessatti namoota lakkoofsa namoota du'anii fi lakkoofsa namoota dhukkubsatanii xinnoo akka leevelii waan ta'eef fakkaata filaattii waan ta'eef fakkaata jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti garuu waan ta'uuf deemu iyyuu hin beeknu jechuudha. Kanaaf haga danda'ametti COVID-19 ofirraa ittisuudhaa fi waan gochuu malu waan sadii gochuun nurra jira jechuudha. Sadan keessaa inni jalqaba maalinni walirraa fagaachuu namni walirraa yeroo fagaatu dhibee tokkorraati. Tokkotti dabarsuun hin xinnaata waan ta'eef. Lammata haguuggii fuulaa gaachana fuulaa yookaan maaskii sana uffachuudha jechuudha. Yeroo baay'ee nama keessa gaarii deemnu funyaan keenya qofaan keenya yookaan haxxiffachuun keenya kun namarra akka hin buunee fi isa kaa'achuun irra jira jechuudha. Inni sadaffaa harka keenya akka gaariitti dhiqachuudha. Harki keenya waan baay'ee qaqqabaa oola waan ta'eef harka keenya akka gaarii qulqulleeffanne waan sadan kan akka gaariitti yoo goone amma tokko dhibee kana ofirraa ittisuu dandeenya. Namoota warra jaallannus dhibeen kun akka isaan hin qabne gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf dhibeen amma COVID-19 kun ammayyuu jira, ammayyuu babal'achaa jira. Kanaaf amma danda'ametti akka gaariitti hubatanii duukaa itti bu'uun nama barbaachisa jechuudha. Namooti keenyas namooti community adda addaa keessa kan jiru hundumtuu dhibee kanarraa kan balisa ta'e tokko illee hin jiru jechuudha. Hundumtuu dhukkubfachaa jira, hundumtuu rakkinarra jira. Kanaaf amma tokko ittisuu irratti namni baay'een akka gaariitti hubannaa gaarii akka argate waan jiru fakkaata. Ijoollee ilaalchisee dhibeen ijoollee kun dhibee ijoolleen qabu jechaa ture jalqaba irratti dubartii ulfaa ijoolleen qabu jechaa garuu waan kun hafeera jechuudha. Dhibeen kun ijoollees qabuu danda'a, nama guddaas qabuu danda'a, dargaggeessas qabuu danda'a, kan dhibee adda addaa qabus qabuu danda'a. Kanaaf nama hundumaa qabuu waan danda'uu fi namni tokkollee bilisa miti jechuudha. Kanaaf qabamuu waan danda'uuf ijoolleen yoo qabamte immoo ilaaltuu agarsiisuu dhiisuu dandeessi. Mana barumsaatti qabamtee manatti fiddee ijoolleen nama guddaatti dabarsuu dandeessi jechuudha. Kanaaf egaa mana barumsaatti yeroo deebi'anii yaaddoon jira jechuudha. Egaa yaaddoo fi gaaffii adda addaa waan jiruuf jecha asirratti namni hubannoo akka argatuufanii barbaada jechuudha. Anis ijoollee lama qaba, Soolaniif Seenaa kan jedhamtu. Kanaaf amma danda'ametti kana murtee kan irra gahuudhaaf baay'ee nama yaaddessa jechuudha. Ijoolleen koo qabamuu dandeessi achi deemte dhukkubfachuu dandeessi, dhukkubsataan nutti fiduu dandeessi, yaaddoo maaliitu jira, jijjiirama maaliitu jira kan jedhu teenyee mari'annee ofii keenyaa waan murteeffannee jira jechuudha. Garuu asirratti waan isin gorsuuf deemu akka ogeessa fayyaatti akka lammii tokkotti isin gorsa malee an akka yookaan murteessee kana godhaa kan ammoo hin godhinaa jechuuf hin jira miti jechuudha. Kanaaf ijoolleen mana barumsaatti ijoollee mana barumsaatti erguu yookaan face to face yookaan in person educationiin baay'ee gaarii baay'ee barbaachisaadhas. Maaliif ijoollee mana barumsaatti akka gaariitti baratu fookasii godhanii baratu namooti isaan barsiisanis dedicated ta'anii achi jiru. Kanaaf ijoollee hiriyoota isaanii wajjin wal arguu social interaction godhu waan adda addaatu jira jechuudha. Activity adda addaatu taatee adda addaatu jira mana barnootaatti. Kanaaf mana barnootaa dhaqanii achitti barachuun gaariidha. Haa ta'u immoo garuu biyya kana keessatti keessumaa akkuma beektanii mana ta'anii barachuu hin danda'ama jechuudha. Mana ta'anii kadhachuu hin danda'ama. Mana ta'anii akkasumas immoo mana ta'anii barnoota yookaan karaa tajaajila barnootaa argachuu hin danda'ama jechuudha. Virtual learning isa jennu kana jechuudha. Virtual learning kana keessatti egaa amma danda'ametti maaltu ta'uu danda'a? Yeroo hundumaa egaa decisionii keessa galla jechuudha. Ijoollee koo ergumoo ijoollee koo erguu dhiisu. Yoo ijoolleen koo erge maaltu ta'uu danda'a kan jedhu yaaddoo jiru waan tokko isin hubachiisuu barbaadeen. Mana barnootaatti deebisuu yookaan erguudhaa fi waan beekuu barbaachisu waan jajjaboo baay'eetu jira. Isaan keessaa inni tokkoffaan dhibeen kun naannoo jirru kana baay'atee uummata keessa babal'achaa jira. Namni baay'een dhukkufatanii naannoo keenya nama beeknu nama baay'ee dhukkufatee jira. Yoo kun baay'inaan jira taanaan ijoollee mana barnootaa yeroo dheettu qabamuu dandeessee jechuudha. Tokkos lammata naannoo ijoolleen keenya oolanii eessa oolu ijoolleen keenya ijoolleen wajjin oolu mana barnootaatti yeroo deebi'an immoo manni barnootaa sun immoo qophii akkamii qaba manni barnootaa sun qophii akkamii akka qabu akka gaariitti
mana barnootaa keenya beekuun irra jira jechuudha. Yoo manni barnootaa sun qophiin qabu ta'e akka gaariitti rakkoo COVID-19 kana ilaalchisee akka gaariitti qophiin yoo hin jiraanne waan yeroo yerootti qulqullaa'uu qabanii walirraa fageessuu maaskii uffachuu akkasumas immoo wantoota barbaachisanii guidance State Department Minnesota Department of Health for example achirratti waan gorsa barbaachisu kana duukaa bu'anii waan godhan yoo jiraate waan gaariidha jechuudha. Lammataa immoo warra mana barnootaa kana wajjiniin immoo communication akkamii qabna bilbila keenya qabu nama ijoolleen keenya dhukkubfatte eenyuuf bilbilu kan jedhu kan akka gaariitti qopheessuu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti ijoollee mana barumsaatti erguun gaarii haa ta'uyyuu malee rakkinas waan qabuuf akka gaariitti qophaa'uun nurra jira jechuudha. Kan immoo yeroo goonu egaa ijoollee keenya illee involvii gochuu qabna jechuudha. Ijoollee keenya wajjin teenyee mari'achuun nurra jira jechuudha. Ijoollee keenya wajjin yeroo teenyee mari'annu manni barumsaa dhaquun rakkinni isaa maali gaarummaan isaa immoo maali ijoolleen keenya immoo mana barnootaa gaarii akkamittiin of eeggachuu dandeessi akkamittiin harka dhiqachuu maaskii uffachuu namarraa fagaachuu jijjiirama mana barnootaatti ta'e kan akka gaariitti hubatanii akka isaan gaaffii qabanis akka deebisanii fi yeroo barbaachisa jechuudha. Ijoollee wajjin mari'atanii ijoollee wajjin decide yookaan murteessanii gara fuulduraatti deemuun gaariidha jedhanii gorsuu barbaada. Waan dhaggeeffataniif galatooma.